يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك كدا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جالة داسيتو بيكا وان كيسة يا إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجات فياكي سنة بلوتك يا سنين جلا وان با غرانا منياتوف نما gammachiisuu fi nama gaddisiisu mucattiin kunii fi jaarsi kunii jaarsi kunii mucattiin kunii mucayyoon tuni yeroo xiqqoo magaalaa keessatti warra jalaa baddee osoo warra wajjin deemtu warra jalaa baddee xiqqishuu turte jechuudha. Daa'ima umurii 6 akkasii jalaa baddee bakka jalaa baddee warra argatuu hin dandeenye guddattee hanga kana geette. Subhaanallah waggaa 13 geetteerti haga baddee haga ol dhabani. Akkasii warrummaan isiin bira teettuu fi namoonni naannoo ati akkanaa kan jedhu itti himanii jennaan mucayyoon heerumte daa'ima takka qabdi. Yeroo ofii barbaaddachuu gaggettee kunoo rabbiin qanna'ee abbaa isii walitti baatee abbaan illee rifatee akka ta'uu dhabee mucayyoolleen kunoo gammachuuf gadda addaa wallaalte akkana bootteetti maramtee baga rabbiin isii qanna'e. Wallaahi waan nama gaddisiisu jechuudha. Warra sanuuyyuu itti himanii warra kanaayyuu argatuun carra qabeetti jedhanii haati isiin jirtuun beeku kunoo abbaan walitti baatee akkana boottee abbaalleen hin booyaa isilleen hin bootti. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Wallaahi kaa warri jiraatteen argannee duuteen awwaalannee kanuma isaan gubatanii sabriiranii keessi isaanii waadamee jedhe rabbiin giddiin qabu. Wallaahi kunoo guddattee heerumtee ilmoo tokko godhatte warra ofii suuquuf gajjatte jechuudha. Samoona miidiyaa irratti deemaa turte mucayyoon tuni. Amma kunoo rabbi godhee warra ofii iyyafattee warra ofiitti baatee jirti. Umurii 13 guutuu jechuudha. Xiqqeen irraan baddee siinoo ijoollee xiqqoodha. Amma garuu heerumtee nama waggaa 10 nama 20 hin geenne ganaadha. 20 hin geettu na fakkaate. 19 18 akkasitti kunoo abbaa ofiititti baabaa ofiitti baatee kunoo inni illee wajjin boo'ee akka viidiyoo xiqqoo afotti argitan sanitti mucayyoo illee boottee duraas booyaa warra ofii soqataa turte. Rabbiin aanaalee isitti baasee kunoo abbaa isiitiin wal argitee baga rabbiin osoo isiin hin durin osoo isiin akkanatti osoo gubattu osoo waa'ee warra ofii dheebottu baga osoo addunyaa kanarra jirtu warra ofiitti baatee. Wallaahi baay'ee tokko garaa nama nyaatas baay'ee nama gammachiisallee baay'ee nama gaddisiisallee baay'ee ulfaata. Wallaahi daa'ima ofii kana yoo magaalaa keessaan deemanii yoo seeraan eegini ani fira kiyyaa garuu alhamdulillah yeruma san argamte ijoollee wayii jalaa baddee halkan takkaayyuu hin turre sa'aatii ganamaa irraa hanga sa'aatii asrii haadhaaf abbaan maraatanii namni maraate akkasitti deebitee argamti daa'imatti sun jechuudha. Beektanii wanti akkanaa wallaahi nama du'ee awwaalata wayya. Daa'ima ofii daa'imman xixiqqishuu tanniin keessattuu sirriitti eeguu yookaan magaalamaan bahuu dhiisuudha. Magaalaa biyya keenyaan beektanii amma magaalaa asii odoo ta'e ijoolleen odoo baddee poolisituu qabee warrumaa itti gaafatamaa afoosan jirtu qabee siin eega. Odoon fedheeyyuu ta'e jechuun badeen badu jechuun namni asii suuqeen cufaa qaba. Akka kennaa badhee miti. Bakka akkama achi keessa dalagu daa'imni boottee watti dhufte isumatti poolisii si eega. Ati rifatuun kee akkasumatti rifatuun kee oolu haa ta'u ka biyya keenyaa immoo chaansii akkasii hin qabu. Namni illee akkanatti naqaane namni dharaafaa odoo jiraate dhimmi akkanumatti gara diisii godhata. Malaa warruma nagaatitti sii qabee wanta kanallee isitti himanii karaa kana qabsiisanii akka warra ofii soqattee warra ofii itti baatu godhanii osoo isaan biratti illee gadhifteetuma. Garuu isiillee nama umrii 6 akkasii harkaa badaa deema jechuudha. Kanaasuu wajjin harkaa badaa deema.
maatiin itti himanii jennaan kana haala gaariinis itti himi isii holuufis itti himi arrabsoonis itti himi garuu itti himuun isaanii isii carraa warra argatu isiif baasi jechuu wallaahi garuu akka jedhamti rakkoof gadadoo hedduu gaggeessitee iddoo kana geettee warra ofiillee soqattee itti baatee jedhanii suni shuuriidha. Akka rakkoo gadadoo hedduu keessa tartee rakkoo hedduu keessa tartee carraa warra ofii argatu kana dhufte sun beekama jechuudha. Akkasii obboloota kiyyaa na baay'ee tokko na dhagahame onnee na tuqee wanti mucayyoo tanaa isiniin jedha abbaalleen akkasitti booyaa isillee akkasitti bootti isaan lamaan kan wal bu'anii aanaalii fi badhinnaanis ganaa bira geetti. Ammaaf kunoo rabbiin abbaa isiisii qanna'ee wallahi rabbi umrii wajjin haa dheeressu hagumaafte kanatti abbaan isiillee nama guddaa nama jaarsa dullacha sin jedhamu wallahi yaadni isii kunuun cabsa jechuudha. Namni duutee sabbaranii awwaalatanii hin dhiifne jiraattee ammoon arganne maaluma yoomuma dhageen osoo jedhanii barrii gallaala wallahi keessi isaanii nyaatamee dhuma kun shuuriidha. Akkasii dhala isaanii akka yaadanii rabbiin isaanii nambifnee guddattee ilmoo godhattee waan amanuun nama dhiboo ol argatan jechuu rabbi namaa eeguu daa'imman keessanillee yeroo magaalaa wajjin deemtan namni biyya keenya namni amma sidda'ee faagalee ijoollee wajjin galu akka nama biyya keenyaa itti fakkaata akka nama biyya ormaa itti fakkaata osuma ijaan argu akkasuma itti fakkaata bakka namni baratu dafee haala jireenya biyyaa akkasii wallaahi rabbii waan nama eegu rabbuma tokkicha namni of eegeen baasu kan nama eegu rabbi jechuu wallaahi akkasii ambaa eegaraana nyaatan wallaahi yoo isaan booyan illee hojii boo'ee baay'ee tokko qalbii na cabsanii jaarsi kun mucayyoon tun jechuu ganaa aanaalii isii argattee viidiyoon ammas ganaa gadhiifama na fakkaate kun kanuma abbaa isii qofa argatte isiin carra qabeetti kanumaayyuu keessi isiillee nyaattamee yaaddoon isii nyaattee warrillee sanuu ta'ee jechuudha. Isiin warri sanuu caala isiin okaa warra kiyya argadheetu itti ba'uu danda'a jettee yaaddi warri immoo isin maan eessa jirti jedhanii ka warraattu caala yaaddoon jechuu isiin ijoollummaa ofii wajjin isiinis sirrii yaaddi ka warraa san daraanuu jechuu bakka isin jirtu hin beekan bakka iyyafatanii itti ba'an hin beekan amma isiin chaansii qabdi iyyafattee kunoo isaanii baatee jirti. Akkasii wallaahi rabbiin nama haa eegu. Magaalaa keessa daa'imman xixiqqishuu fuudhanii yoo deeman of eeggannoo guddaa nama barbaachisa jechuudha. Bakka kana warra kiyya jettee himatuu dhabuu dandeetti daa'imman xixiqqishuun barri badeeyyuu amma fa'aa odoo taate haa'ee barri badee wallaahi yoo hattuu taate namaayyuu qabanii tuun gurguratanii yookaan biyyaa baasanii gara biraatitti kiraa kennatan fa'aa ta'a. Wallaahi baay'ee nama dhibaa. Baga rabbiin kana isii argisiise baga rabbii isii gammachiise ammallee ilmoo isiitiif maatii isii wajjin rabbi umurii isii haa dheeressu umurii duraa hanga daddootti dabarsite san hanga jireenya isii jiraattu rabbiin gammachuutti isaanii haa deebisu amma wal arganii gammachuudha kunoo imimmaan gammachuuti dhugaayyuu ittiin fakkaatu jechuu dafaniin amanuufis nama ulfaata. Baay'ee garaana nyaata wallaahi yoo isaan akkasii waliin maramanii akkasii booyanii abbaallee akka tokko akka nama wallaahi qalbii isaatu xiqqoo wanti hin taane ta'e viidiyoo xiqqoo san keessa hin laaltanii namni tokko waan hin argadhu jedhee irraa bahee sabrii yoo boodarra argate dhugaa ittiin fakkaatu dafee akka tokko nama godha waan ta'eef kanaaf baga wal argattanii baga rabbisiin qanna'ee ilmoollee baga abbaa argisiise abbaallee baga ilmoo argisiise aanaalii hunda isii argisiise gadadoo isiin keessa tartisa hunda rabbiin isirraa dhiqu isiniin jedha obboloota kiyyaa baay'ee viidiyoon qalbii na cabsee aga tokkoon isirraa dubbachuu dhufe isiniin jedha. Rabbiin wallaahi bayaa gala nama tolchu ilmoo wajjinis bayaan ilmoo namaallee rabbiin
nama haa eegu ka bakka hundaayyuu nama eegu rabbuma tokkicha isiniin jedha. Rabbi umrii isaanii dheeressu ammallee umrii isaanii yaada dabarsanii odoo ilmoo ofii soqan dabarsanii isiillee odoo ofii barbaaddu yaadaan dabarsite gammachuutti isaanii haa jijjiiru. Miidiyaa gurguddatu dabarsee jiru maaltu beeka wallaahi. yoo kanaanillee rabbiin ilmoo sababa ilmoon tun jalaa baddee qalbii cabdeef jireenya isaanii ka hafetti akka gaarii jiraatanis maaltu beeka. Isiniin jedha obboloota kiyya baay'ee garaana nyaate baay'ee qalbii na cabsee ammoo yoo argatuun isaanii baay'ee na gammachiisee viidiyoo kana hojjedhe isiniin jedha. Kasi nagaanaa ta'a viidiyoon kiyyaas asumarra dhaabata isiniin jedha obboloota kiyya. يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتا كدا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لدى ستو بيكوا